السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا بقى جرات تنسين الجنة. ميل أجمع وري أجيسن تك والدربة وري أجيسن جرا جرا تك رامي تك نجرا 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 سجلين. مي سينا مي سينا أو سينا بقى نجا نفتن بقى نجا نفتن مي وري أجيسن تك وريسة وري أجيسن تك وريسة يا أوكي. Galatooma baga jiraattan isiniin jenna. Baga jiraattan akkasumatti warri feesbuuk gubbaratti argitanii waan saba kennaa waan uummata Oromoo kan argite garigarii waan gaarii dubbattan garigarii waan hamaa dubbattan hundumtuun iyyuu baga jiraattan isiniin jenna. Namu jirutu iyyuu waan argite saba ofii haasaa kan addunyaa kanarraa boqate kan jiru immoo kan jiru kun jiruufilleef gaarii yeroo tokko immoo jiraachuun kunillee immoo namnummaan jiraatee yoo waan gaarii hin dalagin waan bareeda saba ofiitiif hin yaanne jiraachuun isaa faayidii takka hin qabu. Dhugaa dubbatuufin keessattuu Abdulakiim Umar baga nagaan dhufte seen isin jenne baga nagaan dhufte dhiyaadhu isin jenne. Akkasumattis wanni jiru maaliin isinitti fakkaate keessattuu nu warri biyya Oromiyaa irraa baanee biyya Oromaa jirru kuni jara kenna qaama furdina namaatii fi dhaabbina namaatii fi haasaa namaa laalanii namni Oromoo hedduu ka dogoggoraa jirutu jira jecha. Qabsoon Oromoo warra amma biyya alaa biyya faranjii kana keessa yookiin doktora yookiin jeneraaltota yookiin ebalu jedhee maqaa ofii of lakkoofsisu kanaanii miti qabsoon Oromoo bakka kana geetten. Kanallee akka gaarii hubadha. Qabsoon Oromoo qotee bulaan waan qabuun diina kaleessa gaafa Minilik dura dhaabbatee ofirraa deebisaa ture san doktorummaan isan feessise. Nama barateetu iyyuu qabsoo dabalamuu qabaa jedhee namni murteessan jiru jecha. Hundi eenyummaa ofii akka ofitti amaneen akka of beekuudhaan Oromoo ta'uudhaan biyya abbaa kiyyaa ta'uudhaan kan jedhamuun haqa isaa falmachuudhaan ka'eetiin diina san ofirraa deebisuu danda'ee jecha uummanni Oromoo. Oromoon arra barumsaanii miti kan diinas mo'achuun nu feesisu. Oromoon tokkummaa qabaachuudhaan. Oromoon wal dhageettee wal jala deemuudhaan kan diinni argitee biyya san irraa buqqa'uu danda'uun diinillee uummata Oromoo kana ofirraa sodaatee bakka isaa kennuufii danda'u. Gaafa immoo uummanni Oromoo kutaa fi gandaan adda wal ciruu eegale gandaan argitee waan qabu harka dha'uu eegale kaanitti harka gadi qabuu eegale dalagaan uummanni kun nu dalaynu garuu Oromoof bu'aa buusuu odoo hin ta'ini diinaaf bu'aa buusuudha jecha. Diinatuyyuu kana keessaa bu'aa guddaa argata. Mee hubadhaa laala. Nama biyyatti kun waan siyaasaa waan argitee qabsoo hin beeynetu biyya faranjii kan dhufeetiin kun mazgaba qabatee waraqaa qabatee luukii qabatee olii gad deemaa jira. Ifraa, salaam alaikum. Welcome to John. Welcome to John as. So kanan jedhaa jecha. Waan kanarratti namni hundi hubachuufin yoo namni akka gaarii waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu Ifraa. Long time sister, long time. Waan kanarratti namni kenna hubachuufin waa hedduu dhama Oromummaa, dhaba sabummaa, dhaba argitee uummata gabrummaa keessa jiru, dhaba argitee dhiigni ilmaan Oromoo kaleessa 670 argitee
jigansan of duratti qabanii laalanii waan sabni Oromoo barbaadu dhugaan dhugatti hojjechuun barbaachisaa na fakkaata. Maaliif jennaani wanni amma arginu mee fakkeenya jaalataa sababa gargaan dhufte wanni nu yeroo hunda nu arginu nama tokko yoo arra waan gaarii dalage harka dhoofne fi waan qabnu hundatti kennine jalaa hin hafnu jecha. Bor garuu yoo namni sun waa balleesse argaa isas hin feenu waan inni kaleessa dalage san illee gaarii inni kaleessa dalage san illee deebifneetiin hammeenyaan laayinaa jecha. Nama ofii kana haga argitee ol qabantu jira. Hagas immoo kabajaa kenneefittu jira jecha. Yoo waa balleessas kabajaa irraan fuudhani. Maaliif nama kan keeti? Harka kan kee ajaa jettee ofirraa murtu jecha. Maaliif kana hundarra keessa seenee isin haa ta'u isin barbaachina fakkaate. Waa'ee siyaasaa polotikaa Oromoo kanarratti yoo gadi qabnee ilaallu. Dhaabbolee Oromoo akkuma isin beeytanitti bakka 5-6 jirti. Bakka 7 jirti. Haa jiraattu rakkoo kenname sun. An akka amma yookiin argitee abbaa daamatti rakkoo irraa hin qabu. Dhaabni Oromoo akka Oromoo miliyoona 45 ta'eetiin dhaabni Oromoon 6-7 inuyyuu xiqqaadhaayyuu. Kan amma jiru gumii abaa'oo shanee kallacha walabummaa Oromiyaa ODF OLF unity kana sadiintu jira jecha. Sadii maa afur akkas lakkaa'e. Ummanni Oromoo garuu dhaabni kun hundi ka Oromooti jedhee laaluu odoo hin taaneen duratti irrattis duuluuf yookiin irratti argitee waa hedduu darbachuuf dhaabbatuuf odoo hin taaneen duratti dhaabolee kanneen keessaa kan ummata Oromootiif dhugaan dhaabbate ummata Oromootiif waan bu'aa qabdu hojjechuu danda'u dhaaba kami jedhee namni xiinxalla siyaasaa akka mataa ofitti of keessa galchee of laalee of hubatee kan itti amane san jalatti deeggara guddaa godhee jala dhaabbatuun barbaachisaa natti fakkaata. Eega kaan deeggarte immoo kaanitti as garagaltee kaani quba qabuun ati bar wayyaanee fi Tigree biyya keessaa si ciraa jirtu dadhabdeetini dhaaba Oromoo kan waliin galle ka ati argitee hin danda'u waa takka uummata Oromootiif waan qaabu hin buusetti ati irraa achi dheessite suni diina sitti ta'ee akka diinatti dhagaa darbita jecha. Kunis dogoggora guddaa dhugaa isinitti himaati. Dogoggora guddaa. Ani kallacha walabummaa Oromiyaatti amannaani kallacha walabummaa Oromiyaa yoo ka deeggaru taate wanni gumii abaa'oo shan irratti dhagaana darbisiisuuf tokko hin jiru. Gumiin abaa'oo shanillee dhaabbata adda bilisummaa Oromooti. Waan danda'e hojjechuu mirga qaba. Jaaldaa'uu Ibsaa tokkicha jibbitaniifin kaayoo dhaabni adda bilisummaa Oromoo dhiin ilmaan Oromootti wareegame kana dhagaa irratti darbuuf yookiin waan hin taane maqaa hin taaneen xureessuun nun feesisu jecha. Kallachi walabummaa Oromiyaallee akkasumatti. Waan gaarii hojjeta yees waan gaarii hojjeta. Waan inni hojjetu kana isa kana deeggara jettee isa kana jala dhaabbattee miseensa isaa taatee of hin mul'istee dhaaba Oromoo biraati irratti waan hin taane hojjechuu keetiif ati inumaa deemteeyyuu waan irraa shanee gumii abaa'oo shan irratti hojjetan kana bor deebi'anis irratti hojjetan jecha kaa'oo kallacha walabummaa Oromiyaa. Akka miseensa adda bilisummaa kaa'oo kallacha walabummaa Oromiyaatti illee kabajaa kana atiin hin qabanna fakkaatee miseensonni isaanillee nama uummata argitee ulfinna qabu. Waan kanarrallee of eeguun barbaachisa. Namni waa akka fedhe haa jiraatu bakka fedhe keessa dhaabbatee waan itti amanu sana haa hojjetu haa deeggaru. Gaafni nu argitee nutu iyyuu jabummaadha nutu akkana qaamna nutu akkanatti kana baafne jennee dubbatu dandeenyu gaafa Oromiyaan bilisomte gaaf sanuu dubbatuun nun feesisu. Laafaa kan kee hin ajjeestu. Keeti ka eessa fidda. Ati jabummaadhaan irraa argitee wayyaanee kaastee wayyaanee gombistee Oromiyaa yoo harka Oromoo deebistee yookiin kallachi walabummaa Oromiyaa gootummaa qabu yoo Oromiyaa diin harkaa fuudhe kallacha walabummaa Oromiyaattu kana godhe jennee deeggartoota Daawud Ibsaatiif yookiin miseensota Daawud Ibsaatii irra dhagaa darbatu nun feesu jecha. Dadhabinna kaleessa gumiin abaa'oo shanee qabaachaa ture kaa'olleen qabaachaa ture. OLF unity illee qabaataa ture. ODF illeen akkasuma. Garuu akka miseensatti maqaa jara kanaa dha'ee beeka. Akka miseensatti warra argitee waan kana maqaa jara kanaa dha'e malee hoogganootatti dabrina. Hoogganootatti yoo dabrinu taate hoogganoonni kun kan dhugaa Oromoof Oromiyaaf saba ofiitiif dhaabbate kan dhugaa kami yoo jennee adda baafannillee achi keessatti immoo kan seennu taate deemnee bakkuma dhagaatti hin darbinu jennee irraa wal organiseetti nu galchaa jecha. Obsa qabaachuun nama immoo itti abdii hin qabne irraa gortee akkuma argitee nama tokkootti waan itti amante san jala deemtee deeggartee waan san bakkaan ga'uun mataa kee qofaafi miti saba uummata Oromoo hundaafi.
Arra leencoo lataan akka abbaa daamatti leencoo lataan fedhu. Maaliif jennaani leencoo lataa arra abbaa daamaa ana qofatu jibbe malee akka yaada akka fedhii akka yaada keetiin hima. Kaleessa akka Jawaar Muhammad kanatti leencoo lataa leenci kenna eessumaa nuu dhufe itti Oromoon harka dhaafii turte. Kanallee of keessa deebi'aa yaadadha. Leenci leencumaa kana rabbumarraa nuu dhufe malee leencoon dhugama leenca Oromooti jechaatiin harka dhaafii turtan. Leencoon lataa garanaa qulfii chaayinaatiin isin qollofa, garanaan qulfii kaaniin isin qollofa, kaaniin isinirraa hiika, kaaniin olii gadi isin godha akkasitti isin taphatee isin ga'e jecha. Arra gaafa kallachii walabummaa Oromiyaa Birgi Jeneraal Kamaal Galchuu jecha biyyarraa bayani dhufanii eessatti dabalaman adda bilisummaa Oromootti dabalaman. Jaalataa sabaa dhugaa kun bannama hedduutu hin feene jaalataa sabaa dhugaa mana hundatu hin feene garuu bakkee jiru ka hin feenu jennee ajjeesuuf hin deemnu beeki. Irraa hin hafna malee yoo inni hoggana guddaa doktoras ta'e hin deeggarru rumaafne kan humnaaf saba uummata Oromootii bu'aa qabu san deeggarra malee ajjeesuuf hin deemnu. Kan ajjeesnu adda jira diinni keenya adda jira jecha. Kan obboleeyyan keenya ajjeesaa jiru kan abboota keenya ajjeesaa jiru kan qabeenya keenya saamaa jiru TPLF wayyaaniin lafa jira. Jara kana yoo ajjeefne nagaa baana. Leencoo ajjeefteef nagaa hin baatu. Daawutiin ajjeefteef nagaa hin baatu. Kamaaliin akkas gooteef nagaa hin baatu jecha. Oromoo waan ta'aniif ka Oromoodha. Namni Oromoo ajjeese eenyu bilisoomsuu deema. Dubbiin sunis achumatti isiniif itti yaada. Taani maaliif garan deebi'a? Gaafa leencoon Jeneraal Kamaal Galchuu biyyarraa bayeetiin adda bilisummaa Oromoo dabalamee jedhee maal jechaa turtan? Adda bilisummaa Oromoo dhaabboleen adda bilisummaa Oromoo dhaabbolee Itoophiyaa waliin dalaguu hin danda'amtu jechaa turtan. Akkasi namni hundi wal yaadata. Namni paaltok keessa ture. An abbaan daamaa paaltok keessa warra amma argitee yookiin hoogganummaa mazgaba baadhadhu jedhanii kaaniin mallaqa guuri jedhanii namni hundi biyya alaatti shumanata walitti kennee argitee afaan wal qabe kana ana mazgaba baadhatu illee miti nama mallaqa guuru illee miti bakka akkasiyyuu hin barbaadan hoogganummaa biyya faranjillee hin fedhu maalirraa godha. Dhiinni argitee gootonni uummanni Oromoo kan akka amma hin gadda argitee daawwan wayyaane jedhee diina dura dhaabbatee sun goonni jechaan goota akkasiin. Ani mazgaba baadhee fi maayikii qabadhee biyya alaa kanaa xurumbaa afuufen goota na godha? No. Goota nan godhu. Danda'u yoo qabaadhe horii kennu dadhabu yaada bareeda uummata sanii gumaachuu uummata Oromootiif waan uummata Oromootiif ta'u san. Kanattiin argitee abdii qabaachaa. Irra guddaan wanni waa hedduu nurraa fi waa hedduu. Wal dhageeffachuun, wal caqasuun, beekaa tokkos yoo nu dura jiraate beekaa sanirraa barachuu qabna malee nu hundi beekama taanee xarabbeessa argitee hoogganaa gubbarra ayyaanii achi gubbaa na filadha anuma filaa anuma dura deema jechaan kunillee likki miti. Hai. Beekallee wallaalaaf godhuun gaarii beeki. Wallaala irraa waa barachuun. Wallaalallee beeka irraa waa hubatee beekaa ofii jaldeemuun dirqama saba Oromummaati. Gabrummaa kana keessa ba'uuf. Tana achi jedhee bira kutaa takaraa waa'ee Jeneraal Kamaal Galchuu deema. Gaafa Jeneraal Kamaal Galchuu biyyarraa waraana agasii qabatee dhufe eessatti dabalame? Gumii Abaa Adda Bilisummaa Oromoo kan Shanee kan Daawud Ibsaa kana dabalame jecha. Achi dabalamee walumaan otoo hojjetan utuma waliin hojjetan Jeneraaltichi tooftaa adda addaa baasee siyaasaan karaa uummanni Oromoo gabrummaa jalaa ba'uun kara kanaan nutti laaffatti ka jedhu Oromoo akka diinatti sabni ollaa keenyas nu laalaa jira. Akka nu nama biraa hin jibbine diinni keenya wayyaanee qofa taate addunyaa kanatti himuuf nama hundaayyuu kan waliigallu wajjin hojjechuu qabna jedhee siyaasaa ofii bal'ifate jecha. Gaafsan maal jedhan Oromoon Itoophiyaan taatu dhaabni adda bilisummaa Oromoo lakki Itoophiyaatti hin galu Itoophiyaan iyyuu teennaa miti jechaatiin argite ruumii nama 1,000 guutamee ruumii birallee deebi'anii bananii achi gubbaa argite haga gandaatitti Kamaal Galchuu arrabsaa dhiisanii haga gandaatitti arsii kutaa arsii hunda walitti qabanii tuuta bookkee jedhanii nurra duulaa turan jecha. Warri paaltok seentan yoo yaadattan yoo beektan dhageessanii. Namni gaafa san achirraa qooda guddaa fudhachaa ture keessa ana ture. Yoo jiraata warri Facebook gubbaa artan warri sagalee keessa beektan. Afaan Amaaranyaa haga beenuun haga hin beekne caccabsineetiin Itoophiyaa agareenii Itoophiyaannate inni daraallee jedhachaatiin akkasii uummata walii golfitaa ture jecha. Itoophiyaa agareenii jedha abbaan daama Oromiyaa agareen jechuu wallaalee na nyanne. Maaliifin siyaasaa polotikaa yeroo san jeneraalchisuun deemuun san addunyaa mo'achiisuu fedhee jecha. Oromiyaan garuu akka biyyatiyya taate jaalata sabaa galatoome. Oromiyaan
akka biyyattii yoo taate immoo Itoophiyaan agareen Itoophiyaan biyyattii yaa jedhu malee Itoophiyaan akka biyyattii taate dhiiga kee keessaa himamti. Hin yaadadha. Anuyyuu achi gargalee akka Itoophiyaa sana afaan hin malee akka Oromiyaatti amanuun beekaa jira. Garuu tooftaa mo'achuun siyaasaa mo'achuun kun waan addunyaarra jiru. Gaafa san lolli akkasii balaan sun ka'e san keessaa adda bilisummaa Oromoo ka'ee bakka 5 bakka 6 illee ni faca'e. Adda bilisummaa Oromoo jijjiiramaa kaawoo kalachii walummaa Oromiyaa kunuyyuu sadi ta'e adda ba'e. Kan Haayiluu Gonfate, kan Dr. Nuuroo Dafote, kan Jeneraal Kamaal kan Kamaal Galchuu kana abbaan hoogganoota dhaabbolee sadiin kana eenyu Kamaal Galchuuti. Ooleef yuuti illee Jeneraal Kamaal Galchuutti hoogganaa ture. Leencoo Lataayyuu Kamaal Galchuutti hoogganaa ture. Leencoo Lataa amma argitanii akka kana. Leencoo Lataa eessa turtee jennaani? Ani pilaaniin harkaa badee karaan deemu na dhibee jennaani har'a qabsoo taamteennaan qooda irraa fudhachuuf gammachuun qabaa jedhe. Gaafa immoo Kamaal Galchuu garanaa diina raatee garanaa qabsoo afaan itti godhee jedhe Leencoo Lataa utaalee fiigee gad dhufe. Wayita gad dhufu maaltu dhufe? Leencoo Lataa beekaa ta'e gad dhufe kan dulluun balleen irraa baddee Oromolleen kan kaleessa Leencoo Lataa argitee akka biran laaltu Leencoo Lataa kenna kaleessa isii eeggataa ture Leencoo kenna baga nuu dhufte jedhee warri argitee malaan namarraa waa guurachuu baratu Leencoo Lataatiin wal qabatanii akkasitti karaa san kutanii jecha. Gaafa sanis ittuma deemne nu. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo kan jijjiiramaa Jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu tokko maqaa Arsiitiin nurra duulan. Tokko maqaa Jeneraalchi kana qabeenya dhabeetiin miti. Mana bareedaa, niitii bareedaa, ilmoo bareedaa kana gate keessaa bahe. Eenyuuf gatee bahe? Saba isaatiif bahe. Wanni inni gaafa san gate suni garuu isinitti haadha gamtu nam tokko irratti gandaan nama arrabsinaa hololaan namarra hin duulinaati afaan qabadhaan nuun jedhanii afaan qabannee bakka kana geenya jecha. Arra gaafa Leencoo Lataa karama Kamaal Galchuu dhaqee Biraanuu Naggaa wajjin walii galanii Kamaal eegasi Biraanuu Naggaaf Kamaal amma dalagaa yaana bakka eegasilaa walii galle dalagaa bichatu nu afeeti jedhee Biraanuu Naggaa kaasu maal jedhee irratti wal dhaban. Andi baandira andi agar. Andi agariin tumaan mete emiyyee bililikii san jecha emiyyee Itoophiyaa. Jennaan Kamaal achirratti an kanaa isin waliin argitee saayin kanaan isin waliin hin goone waliin diina dhoofnadha malee Itoophiyaa takkitti baandira takkitti anis baandiraa qaba anis biyyan qaba saban qaba saba kiyyan murteessa malee an kana murteessu jedheetiin waraqaa isaanii achitti arjaatee Biraanuu Naggaa kabalee biraa kutee Jeneraalsi sun. Arra garuu Jeneraalli kun eessa jiraa bakka jiraan hin beeku hin jiru. Garuu warri isa waliin hojjetu waraanni maqaa Jeneraal Kamaal Galchuun hojjetamu. Kama argitan kana kun guyyaa guyyaa tooma daddalaga. Kan Daawud Ibsallee akkasumatti dhiisa. Hooma dalagaa itti rakkatina waan amma olola miidiyaa faaltoo gubbaa'uun kana. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif kayaadu ima jirecha. Garuu hoogganni wal caalaa yes wal caala. Hujii fi tartiiboon itti namni argitee poolitikaa tan uummata Oromootiif lafa kaa'an kun wal caala wal caala. Kanarraa namni laalee kanatti nu baasa jedhee namni qooda keessaa fudhatee karaa itti barbaachisanitti argitee waan danda'u buusee qooda fudhachuun barbaachisaa ta'u Oromummaatti irra jirti jecha. Aarraas deebina Leencoo Lataa Biraanuu Naggaa qabatee gadi eegabee jedhe maaliif gandaan hin arrabsamin? Maaliif irratti hin duulamin? Maaliif Leencoo Lataa akka Kamaal Galchuu san irratti dhagaan itti darbame san irratti hin darbamin? Jara kenna. Dhara akkanaa kana qabnaa. Waanyinnata akkanaa kana qabnaa. Yoo ija takkaan akkuma argitee nama kaanitti quba qabnu kaanittis quba qabuun nu kan dandeetti qabaannu taate kuni ganda kiyya kuni ganda ebaluuti. Kuni ganda kiyya kun ganda sani jennee yoo kan argitee ofii walollee quba walitti qabnee wal fidhu taate dalagaan nu amma hojjennu kuni Oromiyaa bilisa baafnaaf osoo hin taane Oromiyaa hagaftee gabrummaa keessa gatuudhaan nu feetin natti fakkaata. Gaafa Harargee diinni Harargeedha argitee Tigraay Harargee barbadeessitu. Arsii yaabbatee dhaqee Harargee bira dhaabbatu qabu. Gaafa diinni argitee ka'ee Arsii bira dhufu Harargeen achi yaabbatee gulufee dhufee akkuma amma eeggate qeerroo jossan dhufee uummata Arsii bira dhaabbatu qaba jechuudha. Warri infekshinii guddaan uummata rakkoo biyya keessatti Oromiyaa keessatti uummatatti rakkoo fidaa jiru. Nuyi warra biyya alaa jiru kana. Nuyi biyya alaa jiruu fi warra biyya arabaa jiruu fi warra biyya baqattummaa keessa jiru. Gandaan adda nama jiru, nama wal nyaachisu, addaan wal qoodu kanaacha. Kuni qabsoo bilisummaa Oromootiif cimsaaf argitee yookiin bilisa Oromoo baasuu osoo hin ta'in ilmaan nafxanyaa san deebisanii nurratti gadi dhaabuu gadi ijaaruudha jecha. Kanaafin dhaamsa sirriidhaa gabaabsaa wanni amma eeggadda argitee walgahii guddaa amma wanni itti dhiyaate san keessallee adda bilisummaa Oromoo akkamitti hafee gumiin abaaboo shanii akkamitti hafee jedhanii dubbatanii. Warri gumii abaaboo shanillee adda bilisummaa Oromoo ippidiyoo keessa walgahii san ippidiyoo keessa jira. Ergamtuu wayyaanee keessa jira.
warra kanneen keessa jiruuf adda bilisummaa Oromoo maqaa ofii eeggatuuf malee bakka sandaquu jibbaa fi miti maqaa kenna eeggatuuf hafnee jenna. Ippidiyoon kan achi keessa jiruu fi ergamtuu achi keessa jirtu san waliin qooda fudhachuu hin dandeenyu jenna. Yoo kana taate FD wajjin maaliif hin tokkummaa jalatarre? Mee hubadha lala siyaasa nu Oromoon akka walii kabajaa hin qabnes akkasumas hubadha. Nu Oromoon akka waliin duuka deemnee bakka takka laga takka ce'uu waliin hin dandeenye illee bakka na hubadha. PFD waliin dalaguufin tokkummaa uumatan. Sidaamaa fi uummata Ogaadinkaa wajjin. Garuu Oromoon akka Oromootti waan wal fakkaatu waliin dalaguu hinan ippidii hommaan sunuu yoo rabbiin isii qajeelchee dhiigalmaan Oromoo gara jalsan badii gaafattee saba Oromootti dhufte maal godhan hin ajjeesanii. Achi balbala gubbaa kaanii balbala si'aa hedduu ati dura taa'anaa guddaa taatee waan saba keetii dalagaa jecha. Ajjeeftee fixuu hin dandeessu beek. Ippidii of beekee kanaayyuu maraa miti kan diinaa dalagu. Isaan kan akkuma jiru kararraa baafnee warri diyaasporaa jiru kun gallee biyya keenyatti keessatti abbaa biyyaa taanee uummata Oromoo bulchinachuu illee hin dandeessan. Isin duratti namni biyya san qabatanii jira Oromiyaa sana akkuma yaadutti. Kanas yoo jedhu immoo garuu namni kun ippidii of aarsaana jenna. Haqajuu bakka kana jiraachaa. Namichi eengadda wayyaa hedduu dhaabate daawwan wayyana ippidiyoodha. Oolleffidha. Oromoodha. Kaa'oodha. Oodeffidha. Shanee. Oromoodha. Namni irra guddaa Oromummaan isaa yoo tuqame, Oromummaan isaa yoo argitee kan miidhamu taate dhaaba tokkoon eeggatu. Ani kaa'oo hin jedhu, ani oodef hin jedhu, ani shanee hin jedhu. Oromummaan kee tuqamtee Oromummaan kee miidhamnan Oromummaa keetiif kaatee loltaa jecha. So wanni jiru bakka kana olola biyya alaatii fi biyya adda addaatti irra deemu kana argitee walirraa gabaabsuun baay'ee uummata Oromootiif bu'aa guddaa qaba. Uummata Oromollee ijaara, uummata Oromollee tokko godha jedhee abdii itti qaba. Yoo dandeessan irraa of qusadha. Keessattuu warri argitee miidiyaa adda addaa Facebook waan adda addaa argitanii as gubbaa haasofnu kunniin amma intal takka jira intal takka eenyu biiftuu goobanaa jettanii biiftuu gadaa goobanaa jedhamtu takka. Biiftuun gadaa goobanaa sunis Wallagga bakka buutee as gubbaa akkanatti itti hin fakkaatina. Uummanni Wallagga illee qabsaa hedduutu jira kenna. Arra siyaasa argitee yookiin gumii abaa'oo shaniitti irratti walii galuu dadhabnee haa argitee califnu malee Oromummaa waliin qabna rakkoo miti. Oromummaa waliin qabna walii galuu dhabuun walirratti nu dulchisuu miti. Diina wal nu godhachiisuuf miti. Ammaaf rakkoo jirtu tana irratti walii galuu dadhabne malee boru yoo rakkoon tun iddoo ta'e nakaate nu Oromoodha. Walumaan jiraachuu dandeenya. Wallaggis Oromoo, Hararis Oromoo, Boorannis Oromoo, Arsilleen Oromoo, Jimmas, Wallos, hundi kun Oromoo. Wanni namni tokko addaan wal caalu hin jiru jecha. Garuu Oromummaa keessan kabajuuf maali yoo ati safuu Oromummaa qabaatte? Yoo saba kee kanaaf argitee waan gaarii yaadde qofa. Biiftuu goobanaa ol baatee Wallagga bakka buutee Wallaggaa hunda argitee ol seentee akkas nama godhuu hin dandeessu. Wallaggaa sabboontota hedduu qabdi, qabsaa'ota hedduu qabdi. Maqaa biiftuu goobanaa saniin laalles ganda namaati irratti akka hin duulle. Hadaraa isiniin jedhan. Hararges ta'e, Booranas ta'e, Shawas ta'e, Arsis ta'e. Badaa badama san jedhaati bira kutaa. Gowwaan bakka hundaa ni ba'a. Beekan biyya kutaa hundarraa ni ba'a. Maaliif rakkoo amma harkaan qabdu kanaafin obsa guddaa walii qabaachuun nu barbaachisa. Qabsoon immoo obsas feesisti. Oromoon kaleessa gaafa Minilik akkasitti xiyyaaraan uummata Oromoo fixaa ture Oromoo wal biraan baqanne. Arra rakkoon nutti jirti rakkootu nutti baay'ate ilma nurraa obbaa jira lafa nurraa saamaa jira wayyaaniin nu fixxe jennee wal jalaa fiigoo osoo hin taane yoo wal qabanne tokkummaa keenya cimsine bakka feete dhaabbadhu waan itti himantu san dalagi tokkummaa jechaan dhagaa walirratti darbuu dhiisu. Anamma shanee miti miseensa shanee miti garuu shanee yoo achi teettee dalayde isiif ni hawwa yoo isiin dandeessee diina moote in gammadaa jecha saba kiyya ni moote bakka moote diina shannamne jedheetiin itti gammadaa jecha. Kaa'olleen akkuma sani oodef ittiin amanu oodef kana keessan galchu oodef yuunit illee bareeda oodef ittiin amanu leencoon lataa biraanuu kaleessa mallas wajjin fotoo kaanii cheek fudhatanii achiin biraa dabre arrammoo biraanuu naggaa jala seenee biraanuu naggaa waliin argitee biddeena gimmaasha biddeena uraagee takkatti kennanii gaafa walgahii guddaa sanne achi fotoo waliin kakka'anii ammas waa hedduu waliin hojjetanii leencoo lataa wanni baay'ee irraa eenyus hin jiru
qubee argitee jenereeshinii warra amma ol yaa'aa jiru kana hedduutu jira. Warra kanniin jala deemuun barbaachisaa. Warra kanniin akka Oromummaatti, akka Oromiyaatti, akka ilma Oromootitti hunda isii bira dhaabbatuun barbaachisaa nurra jira. Maaliifin kun achii dhufe, kun asii dhufe, kun garasii dhufe, kun akkasii, kun Islaamaa, kun Kiristaana. No, kun isiniif hin baasu. Isiniif hin baasu. Diina ilmaan Tigraay nafxanyaa san buqqisuufifin waan kana hunda obsa qabaannee saba keenya bakka jiru hundaa wal quba qabaachuun barbaachisaa na fakkaata. Yoo kana godhuu hin dandeenye akkanumaan biyya alaa kana reediyoo fi ispiikaraan akka Umar Sulaiman baanu argitee harka dha'uun bilisummaa Oromoo hin fiddinatti hin fakkaatu. Bilisummaa Oromoo kan fidu xinxallaa guddaa qabaachuu, saba ofiitii rifanna guddaa qabaachuu, ammas walgayii Oromoo, walgayii saba guddaa uummanni Oromoo keessatti argamu, uummanni Oromoo hundi keessatti ija tokkoon of laalu qabaachuun uummata Oromootiif barbaachisaa. Oromoo wanni amma irraa hafe walgayii polotikaa kan yeroo hundaa afaanii waliin tuynu. Walirra haa tarru obsolii haa qabaannu jennu maali? Walgayii polotikaa dhaaba polotikaa kan uummanni Oromoo hunda keessatti of laalu Oromoon hin qabdu. Kanatti walii gallaa jira kenna. Hin jiru. Ka Oromoon hundi keessatti dhufee walgayiin tuni dhaabni kun dhaaba kenna jedhee uummanni Oromoo kutaan kudha takkaa hundi keessatti gammadee of laalee itti hojjetaa jiru hin jiru jecha. Keessattuu hagamma jeneraal Kamaal Galchuu dhufe kana fa'a Oromoon waa hedduu adda baratte. Jara keenya mee milkii jeneraal Kamaal Galchuu kana takka ala mirratti ni deebi'a. Gaafa jeneraal Kamaal Galchuu biyya jiru Oromoo fi Amaarri waliinuu haasa'uu dandeessi takka. Waa'ee Oromoo tanaayyuu addunyaan gadi baanee imeeyyinaatti waa deebinuu kana hin jiru lama. Kamaal Galchuu ni bahe. Kamaal Galchuu baanani nafxanyichi xiyyaara fudhatee kun elcharatti dhaabbatee jecha. Xiyyaara fudhatee bateeyyuu kan lukaan bade gana fachu. Ka harree yaabbatee bade sadda. Kan gommaa malee ka gommaa ofii argitee Gondar irraa gommaa diratee biyya Oromiyaa seene gommaa ofillee dhisee lukaan dhaabbate qoree keessa shookaa keessa. Hedduu jira jecha. Orga gaafa jeneraal Kamaal Galchuu bahee ippidiyoonni harcaate warri Oromoo nyaatu ni babbade qabeenyi Oromoo kan uummanni diinaa achitti walitti qabee argitee dhoysee irra ciisee ofii walii qoodan ifa bahe miidiyaan guddaan uummata Oromoo hubate miidiyaan Oromollee bal'atee guddaan akka Oromoo miidiyaan otorkee gad dhufecha. So amma jeneraaltichi kana waa takka wanni seenaa namatti ta'u Oromoon silaa duruu beetanii rakkoo nu qabtu akkatu jira. Nama kana wayita addunyaarra jiru bira hin dhaabbannu. Wayita addunyaarra jiru waan inni hojjetu sanii hin deeggaru. Gaafa namni sun du'e garuu footoo isaa baadhanne seenaa isaa baadhanne goota caalu jagna caalu maali caalu jennee ittiin argitee sumuunii shilingii guurannaa jira. No hin taamu sunis. Footoo jeneraal Kamaal Waaqoo guutuu akkam godhaa jirtan ittiin horii harataan jirtanii. Footoo jaarraa abbaa gadaa akkam godhaa jirtan ittiin sumuunii guurataan jirtanii. Kaleessa gaafa jarri addunyaarra jiran bira dhaabbatanii ittiin dalaytanii Waaqoo guutuu ilmoon kaleessa argitee diina dandeennii buqqifnaa dadhabne ilma itti guddifanna jedhe suni kunoo har'a kana. Kunoo itti guddatan kunoo ilmaan argitee biyya keessaa lolu kana. Warra diina dura dhaabbatee argitee harqullaa ofirraa diina deebisu kana jecha. Kana kan ilmaan Waaqoo guutuu jedhe. Qabsoo jaarraa abbaa gadaa ka gaafa jara kenna. Silaa Oromiyaan arraa tana ni bilisoomti. Sa'a 20 horkeessa ni bilisoomti. Oromiyaa tana namni irratti gadi ijaaree argitee Itoophiyummaa tana irratti gadi ijaaree jedhe. Diina ani hin buqqisa hin ajjeesa hin guba jedhee ani itti qawwee dhukaasuu miti jedhe. Diinni kiyya sauma kii keessa jira jedhe. Kama afaan kee dubbatu. Kan akka leencoo lotaa kanaa bara. Yoo anas Itoophiyaa buqqisa jedhee deemu Itoophiyaa dimokiraasina Itoophiyaa bilisoomsina jedhee asuma keessaa natti ol baa jedhe. Jecha jaarraa abbaa gadaati. Yeroo deebi'ee alaala YouTube irra jira. Har'a leencoo lotaa akkam jedhaa jira yeroo argitee Oromiyaan Oromooti. Akkana jedhaa uummanni Oromoo iyyuu leencoo lotaa kun Itoophiyaa gadi dhaabee irratti ijaaraa jira. Tunis tanallee sinumaaf dhiisa. Jeneraal Kamaal Galchullee seenaa isaa wanni san kaasee fi namni kun qabeenya hin dhabne jeneraala waan qabuun biyya ofii jiraataa ture kaleessas akka argitee gandaatti mikaanichi keessa dalagaa ture akka Oromoo dalage yoo itti bahus gandi kiyya miidhame jedhee miti Oromoon sabni guddaan akkamiin mirga dhaba ka jedhu bahee jecha. Nama hundarraa argitee dirqama qaba Kamaal Galchuu yookiin dhaabbolee birallee argitee deeggaruun bira dhaabbatu. Kana godhuun Oromummaa cimsuu diina argitee nujjeetu kanaasuu nuun qabne san ofirraa kaasuun kana nu feesisaa isiniin jedha. Hanga yeroo biraa walitti deebinuufin jalataa kiyya si argaa jira komodii keetti si argaa jira galatoomi jalataa sabaatiin wal beekna fakkaate maqaa kana natti haarawaa miti. So warri sagalee kiyya beektanis warri argitee waliin paaltoo keessa waliin marataa turres
viidiyoo kiyya guyyaa duraatiif maruun kiyya kanuma. Maaliifin wanni kana xiqqoo waan amma wal ga'ii hin gadda deemaa ture sanii fi waan amma argitee gumii abaaboo shanii akkanaa kaa'oon akkanaa jedhanii xiqqoo holola oofuu eegalan kanaaf waan kana maruu danda'e. Hanga yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebinuuf nagaa naa turaa. Oromiyaa ni bilisoomti. Uummanni Oromoo mirga ofii biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta'ee ni argata. Kana hunda rabbiin waliin haa jiraatu isiniin jedha. Nagaan naaf turaa.